Egaa kabajamoo daawwattoota keenya har'aan tana kan qabannee isiniif dhufne siistama roosteraa fi kaardii bakka takka hojjetuudha. San jechuun mana barnootaa takka keessatti roosteraa fi kaardiis akkuma agartan kanarratti kaardiillee osoo barsiisaan harkaan hin xuyne roosterarraa fudhachuudhaan kaardii barattootaa siistama hojjechuu danda'uudha. Har'aan tana qabannee kan isin dhufne akkuma agartanitti siistama kana keessatti wanni nu barbaachisaa durarratti maqaa barattootaati fi saalaa fi umrii barattoota sanii nu barbaachisa. San booda asirrattis lammadaa kanarrattis maqaa barsiisaa daree san maqaa yaamu nu barbaachisa. Kutaa akkasumas daree san grade section seekshina kutaa saniitii fi akkasumas bara barnoota sanii nu barbaachisa. Kutaan nuti dalagaa jiru kutaa meeqa akka ta'es haala kanaan nu barbaachisa jechuudha. Saniifuu kun asirratti itti guutuudhaan kun ammoo asirratti scroll godhuudhaan kan nu dhufu jalaa fi gama jalaatii fi gama gubbaa yoo deemnu taates akkanatti keejii irraa kaasee hanga kutaa 12 kan deemu. Saniifuu nuti ammaan tana kutaa 9ffaa aadha kan dalagu deemnu. Saniifuu kutaa 9 irra keenya. Roostara kanarratti kan isin agarsiisaa jirru kun mana barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa mana barnoota bilaaliif siistama hojjetameedha. Saniifuu isaanis bara 2016tti itti hojjetanii bu'aa isaa haalaan agaranii jiranii irraayis gammadaniiti jiran jechuudha. Lammata irratti kan nu barbaachisu qabxii barattoota nuti galchine san as keessatti galchuudha. Fakkeenyaaf asitti kutaan nuti amma dalagaa jiru kutaa 9 kutaa 8 taanaanis kutaa 8 irra geessina. Gama gubbaa kanarratti kan nu dhufu gosa barnoota kutaan sun baratuudha jechuudha. Saniifuu seemsteerrii asirratti kan jiru seemsteera takkaffaati. Kun zeeroon asirra wanni dhufe hoomruum tiicharii keenya bakka kanatti waan hin guunneef fakkeenyaaf asirratti maquma kiyya yoo katabnu taate Riyaad Abdulmajiid yoo nuun katabe gama kanarratti maaltu naa dhufa Riyaad Abdulmajiid hoomruum tiicharii maqaa isaatiin naa baha jechuudha. Lammadaa asirratti barreessuun nurraan eegamu. Akkasumas inni kun hanga keejiitti gaddeema. Asirratti manni barnoota Bilaal mana barnoota Islaamaa waan ta'eef Quraana Arabiffaa fi tarbiyaa akkasumas waan barsiisuu fi gosa barnoota daree dareedhaan garagara waan ta'eef akkanatti garagara haa ta'e. Saniifuu asirratti kutaa 8 dalaguu barbaannus kutaa 8 7 irratti dalaguu barbaannus 7 saniifuu akkaataa daree nuti dalaguu deemnu sanarratti hundaa'aa jechuudha. Kutaa 10 dalaguu deemnus barnoota gosa barnootaa kutaan kun baratu asar gubbarratti nu baasaa jechuudha. Saniifuu kutaan nuti hojjechaa jiru kutaa 9 waan ta'eef saniifuu kutaa 9 irra geeffannaa san as gubbatti kan nu bahu gosa barnoota kutaan 9 barattuu jechuudha. Saniifuu qabxii barattoota kanaa akkaataan itti guunnu gosa barnoota barattoonni kutaa sanii baratan as gubbatti guunna jechuudha. Qabxii isaanii dhibbarra. Saniifuu eega seemisteera takkaffaa qabxii isaanii guunnee booda roostara seemisteera takkaffaati kan nu baasu. Roostara seemisteera takkaffaa akkuma agartan kanatti waa hunda isaa hojjetee osoo nuti waa takka itti harkaan hin xuyne qabxii seemisteera takkaffaa qofa galchuudhaan maqaa barattootaas kan dura galchine sanirraa daayirektii fudhateeti haaya. Saniifuu fakkeenyaaf lakkoofsa takka irratti Halimaa Adii Adam Kaja'uu lakkoofsa 2 Asiyaa Abdullee Yahyaa kan jettu asirra seeksiin keenya fiimeeliidha. Umriin bakki banaa waan ta'eef asirratti umrii teenya yoo qaguunu taate fakkeenyaaf ammaan tana kaduraa Halimaa Kajoo kanarratti 16 yoo qaguunu taate daayirektuma fudhata. Liistii irrattis 16 ni fudhata. Saniifuu lammada irratti ammaasiis asirrattis 16 fudhata. Roostara irrattis akkasumatti umrii tana 16 fudhata. Umrii Halimaa Adam ta'etu Halimaa Alii Adam ta'etu tana 16 fudhata jechuudha. Saniifuu lammada asitti guutuun nurraan eegamu kanuma dura guunne sani daayirekta asirratti roostara irrattis fudhata. As gubbarrattis yoo agartanii hajiraatan taate ida'ama qabxii barataa kanaati. Lammada irratti ammaasiis afireejii isaatii fi sadarkaa isaatis haala kanaan baasa. Barattoonni nuti qabnu barattoota 30 fi takka saniifuu 30 fi takkeenis haala kanaan nu baasa jechuudha. Gama jalaa kanarratti yoo agartanii jiraatan taate hoomruum tiichariidha. Kadura galmeessine sanas keessattis nu baasa jechuudha. Kabiraa gama jalaa irratti kan agarru cuunfaa barattoota kutaa kanaati. San jechuun akkaataa qabxii isaaniitiin adda baasa. Barattoota daree kana keessa jiran akkaataa qabxii isaanii 50 gadii fi 50 hanga 74 75 hanga 85 86 olii fi drop out kan tahan tootaal barattoota waliigalaa kan qabnuu fi average maarkii isaatiif tootaal maarkii isaa
haala kanaan nu baasaa jechuudha. Saniifuu akka duraan takka takkatti irra deemnee qabxiin barataa kanaa qabxii avreejiin isaa meeqa 50 gadi moo 50 olii moo 85 olii moo maal jennee adda baasuu turre saniifuu mala salphaa kanaan osoo nuti waa takka qabxuma barataa itti galchuudhaan kanaas argachuu ni dandeenya jechuudha. خبرة سيمسيرا لما دارتي سيمسيرا لما دا أماسيس قبتي براتوتا سني قلتون رأي جما فكين يفسرتي براتان نتيجة براتوني نتيجة لجاجرو براتوتا قطاسا قال فاتي سني فوتاسا قال الرجرة سيمسيرا لما فاتو نويما جما قبا خنا رتيس قص أمنا برنوتا مكايساتي نقايا يجولا سنيفو قبتي براتوتا قطا خنا خسيمسيرا لما فا كولي قالت تأسيت خينيا خدوما خينيا روستر خينيا خنا فكاتا روستر خينيا جبابو متي منا برنوتا بلال سرركاتا كفافي لما فاجام خون منا برنوتا بلالي فقن هجة ميجي سنيه ميتين جرا سنيفو برقو ملا ما في كل جهتي قبتين براتوتا خنا فكاتا أكاتا نتي أسيتي سيمسيرا تكفاتي في سيمسيرا لما فا اتين خينيا خنا يجول سنيفو سيمسيرا تكفافي سيمسيرا لما فا خان قبتي برتا قونسان روستر رتي حالا خنا نوباسا سرركا إسانيتي في أفريجي في توتال ماركي ساتي خان نوباسو سنيفو أسرتي جمالو ما خان رتي وخا أجر تني جراتان تاتي براتان سون دبري في خفة إيفيف الدباسة يجودا سنجتشون promotion policy مني برنوتها كأبرتي هنداويتي خندلا جمي كوني promotion policy مني برنوتها كأبرتي هنداودان براتان خن دبريتي جرا خنيس دبريتي جرا خخفة سكاسمتي خفة جدا نوباسا incomplete خاتيس incomplete جي نوباسا يجودا فكينيا فسرتي incomplete سوام نجيف كابتين براتا خنا خنكو سبرنوتا خنا إنسان يجودا سنيفو يوقع إنسان نتاتي هنگا فيتي باتوه بكا خنا رتي مالتو نوخايما incomplete تهون نوخايما يجودا سنيفو أكاتا incomplete نوفيما خبرة خفيلتي سكسمت الدباسة خدو مرة تيوخا أجروتاتي أكاتا سيمستيرة تكفاسنين عمل مال نوباسة أكولي جلاتي كابتي چونفا برتوتا دري خنات نوباسة يجودا سنجتون شنتمي قدي في شنتمي هنگا ترباتمي أفوري ترباتمي شنينغ سديتمي شني سديتمي جهولي في دروبات خطان توتال خولي جلا أفريج ماركي سانيتيس أكنتي خراغا بابادا وصونوتي اتجنغني تكتا كامباسو هنتاني قبتي براتوتا سيمستيرا تكفا في سيمستيرا لما فا اتنقلچنو خنرتي هنداوي روستر يرو دلقوس قبتي أكنت چونفانو باسا يجودا أما ايجر روستر خنا حجة بودا خرمالي دبرا غرا كارديتي دبرا فكين ياف دران كاردي خنا حركان دليني برسيسوني هندينو حركان دلقا as keessatti yeroo harkaan dalagu kana wanni hedduun baduu danda'a fakkeenyaaf lakkoofsa dogongoruu danda'a yeroo nuti fudhatu yeroo baay'ee ta'uu danda'a saniifuu kana salphisuudhaa fi inni kun siistamni kun kan hojjetame saniifuu fakkeenyaaf as keessatti barattoota hunda nu baasa fakkeenyaaf lakkoofsa lamarra jira Asii Abdullee Yahyaa ta'etu lakkoofsa takka irratti deebsachuudhaa fi lakkoofsa takka irratti hoggaa deebisne maqaan asirratti Halimaa Alii Adam ta'etu kaardii gaba duubaa irrattis maqaa isaa direct jijjiira jechuudha wanni asitti lamata jijjiiruun nurraa eegamu jiru isa kana lakka jijjiiruun qabxiinis ni jijjiirama yoo agartanii jiraattan taate Asii Abdullee Yahyaa barumsiisi gosti barumsa isin fidde kana lakkoofsa sadii irra hoggaa geessines akkasumatti barataan kun qabxii inni fide akka walii galaatti akkasumas sararkaa inni bahee fi kanneen nu kaaya asirratti amalaa fi guyyaa hafe kaja'u kana waan bakka tanatti hin guutinii fi fakkeenyaaf asirratti kaduraa kanarratti amala barataa sanii kan guunnu taha absentii guyyaa inni hafe seemseera takaffaa keessatti seemseera lamaffaa keessatti qabalee isaatii fi house numberii fi mobile numberii isaa yoo kan guunnu taate direct maalirraa fudhata asirraa fudhateeti maalirratti haguutu taha bakka tanarratti haguutu taha fakkeenyaaf lakkoofsa takka irratti yoo deebinu taate lakkoofsa takka Halimaa Alii Adam ta'etu tana amalli isii A seemseera lamaffaa ammoo B jennee yoo haguunnu taate absentiin isiin guyyaa lamaafti seemsteera takaffaa seemsteera lamaffaa guyyaa afur yoo haaftu taate qabaleen duwwaa sadii yoo kajannu taate house numberiin 7766 yoo jenne mobile numberiin duwwaa 915 duwwaa 353 jennee yoo fudhannu taate akkuma agarru asirratti
amala barataa saniinuuf kaaya dura irratti maqaan asirratti irra jiru lakkoofsa 3 ayyaana Hamadii garuu kan nuti guunne ammaan tana akka saampilaatti baal guunne lakkoofsa takka Halimaa Alii Aadam ta'etu tana saniifuu dirqama lakkoofsa takka irratti haa deebisnee ilaallu. Lakkoofsa takka irratti yoo ka deebisnu taate qabxii waan nuti achitti guunne san daayirekta isatti nu baasaa jechuudha. Lakkoofsa hundaa'uu haala kanaan yoo ka guunnu taate waan as gubbaa jiru kana hunda isarratti nu baasa jechuudha. Kaardii irra nu baasaa jechuudha. Fakkeenya ammaasis lamada irratti araddaan nuti guunnee fi lakkoofsa manaatiif akkasumas moobaayil nambarii nuti guunne haala kanaan nu saniifuu haala kanaan nu baasaa jechuudha gabaabumatti. Akkuma agartan kana as gubbatti nu baasa saniifuu kaardiin keenya ka fuula duraa fakkeenya print preview isaa yeroo print goonu akkam akka fakkaatu laaluudhaaf haala kanaan laaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kaardiin keenya wanni jijjiirame takka illee hin jiru. Asirratti barsiisaa wanni inni hojjetu yaada seemseera takkafaatiif seemseera lammadaa barataa saniif kennuu fi asirratti firmaa qofa takka immoo mallattoo qofa kaa'uudha. Wanni inni harkaan tuqu takka illee hin jiru jechuudha. Saniifuu haala kanaan barsiisaan hojii isaa afirraa mala dijitaalii ta'een mala koompitaraazii ta'een haala kanaan hojjechuu danda'a jechuudha. Lammadaa irratti yoo kan laallu taate gama duubaarti kuni gama duubaa kanarratti maaltu jira? Akkuma agartan manni barumsaa kun kaniin ammaan tana saampilaa isin agarsiisu jiru kun mana barnoota Bilaalii sadarkaa takkaffaa fi lammaffaa kan Dirree Dhawaa keessatti argamudha. Siistamni kun siistama isaaniif hojjetame isaanis bara 2016tti itti hojjetanii bu'aa gaarii irraa argatan jechuudha. Saniifuu ka isaaniitiin ammaan tana saampilaa isin agarsiisu jira. Asirratti barataan kun yoo kan dabaru taate dabaree kutaa meeqatti dabaree akkaataa inni duraan kutaa inni barachaa ture sanarraa dubbisee dabaree yoo kan dabaru taate kutaa meeqa akka ta'e nu baasaa jechuudha. Saniifuu umrii jira, saalaa jira, maqaa jira, wanni asirra guutuu nurraa eegamu hin jiru. Daayirektii waanuma nuti duraan guunne sanii kaardii irrattis fudhataa jechuudha. Saniifuu kaardiin keenya ka fuula duraa kana kan gama boodaatis isa kana akkaataa barataa jijjiiruun kaardiin gama duubaatis ni jijjiirama. Fakkeenyaaf asirratti lakkoofsi inni irra jiru lakkoofsa takka irra jira. Maqaa isaatis akkuma agartan kana fakkeenyaaf lakkoofsa 5 irra yoo keenyu taate maqaa isaa Halloo Abdumaalik Umar jetti. Saniifuu asirratti Halloo Abdumaalik Umar saniifuu haala kanaan ta'a jechuudha. Kun bakka banaa wanni taa'eef akkuma reefuu isinii hime as keessatti umriin isin guutamne amalleen isin guutamne kanneen isin guutamne saniifi bakka banaa kan taa'e yoo kan guutamu taate kanneen information kun barattoota hundaa yoo guutamu taate akkuma ammaan tana saampila guunnee agarre kanatti maal godha jechuudha. Bakka kaardii kanarratti bakka hundarratti bakka isaan malutti guutaa jechuudha. Saniifuu barattuun kun dabarteetii jirti. Dabartuun immoo kutaa 9 baratte kutaa 9 irraa gara meeqaa dabaran gara 10 akka dabartu asirratti ifiif nu kaaya jechuudha. Wanni nuti harkaan tuqnu takka illee hin jiru. Wanni goonu print gooneetuma barataa saniif kennuudha jechuudha. Saniifuu print preview isaa yoo kan laallu taate print previewin isaa kana fakkaata akka waliigalaatti isa kana jechuudha. Saniifuu kaardiin keenya gama duubaatiin kaardii duraan harkaan hojjetamu sanarraan wanni adda ta'u hin jiru. Asirratti garuu koompitaraayizd mala koompiteraatiin takka immoo siistama kanaatiin hojii teenya firraa salphisuu ni dandeenya jechuudha. Dhumarratti wanni inni isinii dhaamu akka manni barnootaa feetan siistama kana barbaaddan lakkoofsi kiyya asirratti yoo agartan taate duwwaa 915 duwwaa 3 53 97 telegiraamaanis takka immoo bilbiltaniitis naqunnamuu ni dandeessan.